عليكم. هيا صلى الله عليه وسلم جتشو دانين رامتا في نجايا سيد البشر رسول الياسين كبجمو هجن سكين يرتي بوسيتين جل كبجتشو كيا. وانتني نسني بريكون quality notes Oromoon yookaan addi bilisummaa uummata Oromoo qabnu gara amantiitiinis beekumsi duraa abshaalummaan duraatii fi hariifummaan duraa rabbii beekoo waan ta'eef waaqa beekoo waan ta'eef kun kan beekumsi duraa rabbii beekuu fi eenyummaa ofii beekuu kan je'ee mirkansiseera addunyaati. Nutis kaayyoo keenya keessatti gara faarfannaatiin faarfannaa dharaabsina beekumsa gurguddaadhaas qeerroo keenyaa fi qarree irraa dhaalchifna. Akkasumattis manzumaalee garagaraa kwaalitii Oromoon qabu bifa inni waaqa isaattiin kadhaatu yeroo namoota gurguddaadhaaf dubbannu yookaan barsiifnu bifa kanaan oofne himna jechuu lallaba keenya gaggeessina. Kun hundigaa abshaalummaa fi kwaalitii nuti addi bilisummaa waboo force qabnu kan ibsudha. Akkasumattis kabajamtoota uummata Oromoo hawwaniif manguddoon addunyaa kana gubbatti argamtan kabajamtoonni babbareeddoon dargaggoof shamarran Oromoo kan addunyaa kana gubbatti argamtan nagayni kiyya barcuma kiyya kabajamaa odaa bultum ana Dabbaal mootii gaaraa bakka jirtanitti nagayni kiyya isinaa dhaqqabu jechaa barakaan rabbii maqaan nabii rabbii kan haqaa kaase kanaan bakka jirtanitti isinaa qabbaneessi jechuudhaafiin yaa warra gartee siyaasaan dhadhamaafte warri akka harkaa badee wal nyaataa jiru akka qalbiin kan kee kanaan kam daawun ta'u si tasgabbeessuudhaa fi si tarsiimeessuu fi si caasessuudhaa fi wanti niin dhaammachuu barbaadu dhiheenya kana gadda gurguddaa jaallawwan gurguddaa kabajamoo Mahdi Hamid Mudee kan dadhabee hifadhe hin jenne Profeesarri kun umrii isaanii ummata Oromootiif gumaachuudhaan jaala qabsoo guddaa ummata Oromootiif arra gahuudhaaf warri ati hoogganaa jettuun kun arra gahuudhaaf tokkummaan Oromoo arra dagaagee leellisuudhaaf alaabaan Oromoo ol qabamuudhaaf waraanni Oromoo ijaaramuudhaaf ilmaan Oromoo barachuudhaaf sababni guddaan tokko kan rabbiin ummata Oromootiif kaa'e Profeesar Hamid Mudeedhaati hoggaanjuu anodaan bultum sagalee guddaadhaani. Rabbiin jajjabina nuufis maatii isaaniitiifis haa kennu jenna. Akkasumattis kabajamoo obbo Ibraahim Haajii kan artii Oromoo irratti kaayyoo qabsoo Oromoo irratti dararaa guddoon tokkummaa Oromoo irratti kan yoo seenaa isaanii ni dubbanna jenne kitaabni tokko hin fuune seenaa guddaa ilmaan Oromootiif dhiisanii wareegamanii jiru. Isaanis bara baraan dhaloota dhalootatti seenaan ummata Oromoo ni yaadata. Akkasumattis
obbo Ibsaa, adeeroo Ibsaa. Jarmaa fi tokkummaa uummata Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo kunuunsuu irratti hawaasa ijaaruu irratti bu'aa bayii guddaa qabsoo uummata Oromootiif wareegama guddaa waan laataniif Rabbiin jannataa kennuuf hoggaan jiru anodaan bultum sagalee guddaadhaan arragayuuf ummanni shoora guddaa taphatan ummata kana. Ummata kana. Ummanni kun wanni seenaan nu biratti yaadateef waan tokkummaa ummata Oromoo irratti cichaniif nuti hayyuu gandaaf qabsaa'e yookaan hoggansa gandaaf qabsaa'e yookaan hoggansa dhuunfaa isatti fedhii ummata Oromoo muree murteessuudhaaf qabsaa'e tokkollee hin oomishne yookaan ummata Oromootiin hayyoottan kutaa hundaa wajjin dhaaba adda bilisummaa Oromoo gadi dhaabee waraana bilisummaa Oromoo gadi dhaabee qabsaa'u yoo ta'e malee dhugaan jiru kuwaalitiin nuti qabnu odaan bultum siyaasa keenya kanatti isa kana. Odaan bultum kan Booranaa fi Bareentotti ilmaan Oromoo addaan hin cirre kan gurraachaa fi aditti addaan hin cirre kan hoggansaan addaan hin cirree fi kan bifa bareedinaa fi fokkinaan addaan hin cirre kan kiristaanaa fi muslimatti addaan hin cirre eenyumtinuu amantii isaatiin bashaadee ka gammadu akka Oromoo wal jaalatee morma jaalala keessa wal arraabu akka maaddii tokkotti waliin nyaatu akka waliin ganne akka waliin qaalle kan akkatti dubbatuu fi tilmaama fuula dura akeeku leenjisaa guddaa dabballee guddaa abbaa heeraa fi seeraa odaa bultum kabajamaadha. Hogganjuu bibirrachuu tokko malee ija gurguddoodhaa fi sagalee guddoo adda kallacha mallattoon kun odaa kana jechuu kooti. Duuba gaa eegan kana je'e booda hoggantoonni mana hidhaa jiraniis qeeroon mana hidhaa jiraniis akkasumas kan dhaaba kaafaawoti jechuudhaan addaan hin qoonne dhaaba hoggantoota dhaaba adda bilisummaa Oromoo gallakkisanii dhaaba kaafaawoti jaanichi keessa kaayuu kan hin ayyamamne hoggantoota kaafaawoti gallakkifne jaanii hoggantoota biraa hayyoottan biraa achi keessa kaayuu nuti kaafaawoo fi badhaadhinaa fi jinni jaankaati jettuun beeynu nuti Oromoo fi Oromiyaadha beeyna waan ta'eef hoggansi kaafaawoo jaamuun jiru hoggansa qabsoo mirga ummata Oromoo jaamutu jira hoggansi abaa'oo jaamuun jiru hoggansa qabsaa'ota mirga ummata Oromoo jaamutu jira malee haasoo kanatti haasoyna dhugaan jiru isa kana xiqqarraa hamma guddaatti beekarraa hamma wallaalaatti isaanii dhaman bahuudha qabu jechuu keenya dhugaan jirtu isa kana mirga ummata Oromootiif qabsoon xiqqeenyaan qabu qabsoon iyyummaan qabu waan ta'eef eenyumtinuu qabsoo irratti eenyuun caalu waan ta'eef eenyumtinuu ummata Oromootiif kan lubbuu kennuudhaaf deemuudha malee eenyumtinuu tokko gootatee tokko kan duubatti deebi'e tokkollee hin jiru dhugaan jiru isa kanadha haasoo kana haasoyna dhugaan jirtu isa kana tokkummaa afaaniin lallabamu osoo hin taane ammas tokkummaa akka amma duraa tokkummaa sobaa hoggaan kana jiru ummata Oromootiin miti ummanni Oromoo takkaa tokkummaa
malee qabaatee hin beeku. Oromummaa malees waan biraa maqaa biraa qabaatee hin beeku. Ummanni Oromoo kaleessas Oromoodha, arras Oromoodha. Ummanni Oromoo kaafaa'u miti. Ummanni Oromoo abaa'u miti. Ummanni Oromoo Oromoodha. Saba. Takka badhaadhina miti. Oromoon Oromoodha. Biitti isaatis Oromiyaadha. Kun haasawa qabsoo adda bilisummaa Oromooti. Kana waan ta'eef eenyumtinuu hoggansi fedhe waan barbaade uffachuu danda'a. Waan barbaade gaggeessuu danda'a, waan fedhe gaggeeffachuu danda'a. Mirga isaati. Garuu waraana bilisummaa Oromoo tuquu eenyutti hin dhiifnu. Kanuma. Akka amma duratti gaafa gartee jijjiirama kana jettanii bilisoomne jettanii galtan ummata Oromoo adda qooduudhaaf isin warri as gubbaa kan dhaaba tokko hin qabne, kan jaarmee tokko hin qabne haasawaaf uumamtan barmiilli duwwaan osoo rukutin iyya waan ta'eef bilisummaa fi qabsoo ummata Oromootiif waliin manaa baanee yookaan abbootii keenya wajjin manaa baatanii gaafa jijjiirama jettanii galtan dhugaa isinitti himuudhaaf hayyama isinin gaafannu waan ta'eef heera isinitti mirkansinee olaantummaan seera Oromoo, olaantummaa seera Itoophiyaa osoo hin ta'in olaantummaa seera Oromootiin sitti qaraa. Isa kana eegee isinitti qaraanii booda wanni isinitti qaraanuufis Oromummaaf isinitti qaraan. Hoggaa isinitti qaraanii booda inni kun sirraa'u malee ammas wanni sirraa'u tokko illee hin jiru. Gaafa biyyatti galtan hoggaa galtan hoggansa dhuunfaa kuta kutatti baafattanii laal. Dhuunfatti hoggansa kuta kutatti baafattanii diidanii warri akkatti Oromoo mataa waliin dhawu kun kan akka tiitisaa hoggansa qabne kun kan Oromoo tiiticha godhee qushaasha hundarra kosii hundarra dhaabu kun yogganchuu sodaa tokko malee bibirrachuu tokko malee waan ummanni Oromoo isiniin joon isiniin jaa waan ta'eef gaafa san hoggansa namuu qabsoo Oromoo gamaa gamana diiguudhaan dhuunfatti hoggansa baafatanii Harargee kophaa dhiisuudhaan Harargee qofatu Oromoo jechuu irratti hafe hamma Harargeen Opinion keessa wayyaanee keessa hoggansa maaf hin dhabe jee gaabbuu turre ture ummata Oromoo Harargee kan maaliifin gantuu opinion keessa kan akka baaduu lafaa dhabe akka maaleefaa dhabe sila jee akka inni gaabbu Oromummaa irratti cichanii kan asin Somaaleedhaan fixan asin bilisiginnaan fixu meeshaa siyaasaa hoggaa asin faannootti gadhiisanii fixan waa'ee biiroo keessaniitii fi waa'ee ganda keessanii gaafachaa turtan. Qabsoo Oromoo irratti Oromiyaa irratti kan hafe Harargeedha. Lakkii dhiisaan jee kophaatiyyaan hiriira ba'e sa'aatii 48 biyya kana keessatti. Namni guyyaa iidaatiin hin ba'e marxootiyyee uffadhee osoo cabbiin gubbaanatti bu'uu as taa'e jechuu kiyya. Kun hangan sirratinitti. Dhiisaa nje lakkisi dhiisaa adabadha hamma sanitti hoggansi biyya gale kun wanni inni gaafachaa ture
biiroo keessaa meelal haasoo isaanii biiroo keessaa biiroo makiinaa dhabnee waan itti deemuun dhabnee maal dhabnee maal jee gaafata ummata dhumaa jira bar. Maaliif ummata Oromoo diiguudhaaf hoggansi tokko ummata Oromoo diiguudhaaf qabsoo Oromoo diiguudhaaf hoggaa kutatti baatanii galtan san. Ammallee yoo ta'e hoggansa adda bilisummaa Oromoo waboodhaan waraana bilisummaa Oromootiin nuti gooneen dandamatte malee inumaa dhaggeeffadhu. Inni bara Ethiopiyaa keessatti aangoo harkate kun qabsoo nuti waboon gooneeni malee qabsoo ati achi Ethiopiyaa keessatti gooteen miti. Biltigina keessatti barcuma harkachuun kan kee qabsoo nuti waboon gooneeni malee qabsoo ati godhatte miti. Nuti qabsoo nuti goon qabsoo Oromoo moosisuuti malee qabsoo hoggansa moosisuu yookaan nama dhuunfaa moosisuuti miti. Ammas yoo ta'e qabsoo nuti goon hoggansa hiisisuu osoo hin taane waan hoggansi hidhameef dhagaafiin keenya hoggansi kamii hidhamee gaafii san kadhiif nu miti. Gaafii kana gaafachuudhaaf ammas eenyumaa rabbi malee kan gargaarsifanne nuti waboon kilaash harkaa qabna ni dhooyina jechuu keenya. Tokkicha akka keenya galaafannee baduun nun dhibu jechuu keenya. Dhugaan jiru isa kanadha. Ammas gaafiin nu ummata Oromoo bal'aa deebi'uudha qaba. Gaafiin ummata Oromoo hoggansi maaliif hidhameedha gaafii kiyya gaafate malee. Ammas abeelutu nu jeese ebelutu nu jeese. Mirga keenyaaf duune eenyumti nu jeeseen beeku. Mirga keenyaaf qabsoine wareegamuun waan nurra jiruuf wareegamne mirga keenyaaf hidhamne tumamuun waan nurra jiruuf hidhamne tumamne ja'ama malee saayikooloojii keenya ajjeesuudhaaf nu ajjeesanii maal nu godhanii nu hidhanii maal nu godhanii no arraas yoo ta'e kumaantamaan yookaan Oromoo hanga lafarraa duguugamnutti kaayyoo keenyaaf dhiira waan taaneef wayyaanee waan hin dinqisiifadhuuf hin qaba murannoo hoggantoota isaanii hoggantoota jechuun akkasii hoggantoota jechuun akkasii yeroo hunda hoggansaa wajjii wal dhiba qabna hoggansa ka Oromootti taphatu malee waboodha miti waraanaa miti waraanaa fi hoggansi garagara ammallee amma hoggansa keen sirreessinitti wanni tokkollee wanni dhufu hin jiru. Hoggantoonni wayyaanee Suyyum Masfin United Nations addunyaa irratti isa dubbateedha. Ministeera guddaadha. Ambaasaadara Chaayinaati. Illee turan. Suyyum. Garuu bakka qabsoo irraa jalqabee biyya isaa Tigraay achitti deebi'ee lubbuu isaa wareegee bade. Murannoo Tigrummaa isaa irratti sabboonummaa inni qabu. Kayyoo uummata isaa irratti cinchoomina inni qabu. Abbaa Isaayyatis kanis Opidiyoor isaantu caala. Maaliif isaan caalan jennaan isaan bar kan akka biyyi kana oomishanii bar. Hoggantoota Opidiyoo Oromoodhaaf warri oomishe ilmaan Oromootillee barsiisan kan naftanyaati miti bar. Isinuma kanaa isaan tuume bar galata isin Oromoo biraa yoo galata qabaachuu baatan Abiyyi faarraa galata qabu jarri. Opidiyoo irraa galata qabu tawaata akkam beeyne tana. Tawaata akkam beeyne tana. Tawaata akkam beeyne tana. Opidiyoo ni jaamu. Isin hunda oomishan gaa jarri sun wareegamuun isaaniif waan tokko miti. Dhibbatti. Isaan san kan kuffise ammas seenaatuun waan hin danda'amneef nu qeyroo Oromootii fi Rabbal Kariimi. Qabsoo eenyuti miti qeyroo Oromoo kan wareegaman qabsoo hoggansa kamiiti miti. Qabsoo nu miskiina Rabbii kan harka qullaallodhe qabsoo hoggansa Oromoo tokkooti miti. Qabsoo nutu miskiina Oromoo kan qabrii jiruu fi kan duniyaa kanarra jiruuti. Kan wayyaanee harka qullaa galche.
dhugaadha. Haasa'u yoo ja'ame haasa'uun Oromoo isa kana. Kalas. Qooda Oromoon bilisiginaa keessaa qabu. Qooda Oromoon Itoophiyaa keessaa qabu. Qoonni Oromoo rasaasan tumamuudha moo Itoophiyaa keessaa wanni inni qabu. Qoonni Oromoo hin qabu. Hidhamuudha moo kana gaafiin keenya. Erga kana ta'e nutis kaayyoo keenyaaf hidhamuuf duudhaaf qophiidha. Gallakkifamoo hooggansaatiif ammas Rabbii kaaliqaan galata galcha malee yookaan qeyroo bilisummaa Oromootiifin galata galcha malee eenyumaahu yookaan mootummaa Itoophiyaatiif galata hin galchu. Ummata Oromootiifin galata galcha. Ummata Oromoo qabbana keessa firii ebaluu abaluu jeebe. Akkasumatti bahee rasaasan dhumi. Biyya hambaa kana keessattis, biyya keessattis. Ummata Oromootiif malee mootummaa Itoophiyaatiin teenkii hunjuun eenyuma irra boomsu jechuu kiyyaan. Oromoos irra boomsu mootummaa Itoophiyaattis irra boomsu. Hooggansa Oromootis irra boomsu. Rabbi waan ta'eef. Isuma kana. Eenyumaa ammas meeshaa siyaasaadhaa ummata Oromoo godhuun abbaan fedhe dhaabni siyaasaa kamuu hoggansi kamuu hin danda'u. Ummanni Oromoo Abiy aangorraa bosoo yookaan Kadiraa kaayyuu kana miti. Kana miti. Wanni nuti qabsoonuuf Finfinneen kan Oromoo ta'u faayidaan isii waliin irra jiraannus bu'aan Finfinneen qabu kan Oromooti. Bishaan laga Gibee kan Oromoo ta'uudha. Bu'aan achirraa argamu biiliyeena waggaatti fida. Biiliyeenni tokko birrii $500 $500 ji'atti sin ga'a. Kan akka isin duraa saamame. Qamadiin paastaa fi mokoronaa fi biiraa fi kana hunda taate addunyaatti raafamtu tun waggaatti biliyeena 40 biliyeena meeqa ta'u kun kan Arsii keessaa burqisiisu kun kan Oromooti miti. Kun kan Oromoo ta'uudha. Kanaaf qabsooyin obboleessa kiyya. Abbaan barbaadu haa bulchu fedhu. Amaarree haa bulchu fedhu. Maarreen haa bulchu nuti waa'ee bulchuudhaan hundi. Wannummaan qabsoon itti eegalamtee isa kana. Warqeen keenya kan Wallaggaa kan amma nuuf fixaa jiraniif Wallagga kiyya kana ammallee wanni dhawaa jiruuf bu'aa biraati bunaa fi warqee kanaaf dhawaa. Waboon achi keessa jiraateti miti. Waboon hojii dhabee uummata keessa hin taa'u. Mooraa isaaf qophaa'e iddoo isaaf qophaa'ee jira. Sababii waboo godhuudhaan warqeen sana saamuudha malee warqeen sun biiliyeena meeqa kan waggaatti ummanni Oromoo irraa argatanidha. Doolaara 500 hunda keessan ga'a. Isa kana ga'a wanni nuti qabsanu. Kun hanga ka Oromoon ta'initti. Hangoon maal uummata Oromooti godhu. Kan uummata Oromoo akka sooramu badhaadhina Oromoo isa dhugaa qabeenya isaatiin badhaadhu malee mootummaan kamuu anaaf waa tokko godhu. Uummata Oromootiif waa godhu. Mootummaan uummata Oromooti. Mootummaan uummata Oromooti.
Hoggansiinis uummata Oromooti. Malee haasawni keessan kun haasawni isin paartiin bilchiginnaa moo qabdi amma haasawa jettanitti haasawa kana uummata Oromootti haasawitan miti. Amma kana haasawa jettanii haasawitan jechuu kiyya. Kana aktiivistummaadha jettanii dubbattu jechuu kooti. Badhaadhinni asirraa nuu dhufee badhaadhinni kaafaawwan moo'uudhaan kaafaawwan badhaadhina moo'uudhaan haasawa amma kun. Ishishee. Namni bar waan akkana irratti wal loltii bar. Namni bar hoggaa wal lolu bar.